Kanin itti aanu operation with rational expression jedha. Operationii gochuudha. Operationii gochuun immoo baay'ee waan nama rakkisuun baay'ee salphaadha. Amma fakkeenyaaf isa kana akkasuma laallee maal goona 8 koomanii fudhannee jara lama walii eda'u jechuudha. Kana jechuun 12 jechuudha. 12 irra 8 jechuun isa kana yoo salphifne 4 yoo salphisnu 3/2 jechaadha. Salphaadha bakka kunniin isa hundi isaaniitu salphaa waan ta'eef haala gadii kanaan isallee ni ilaalla jechuudha. Mee opereeshinii keessatti siistama salphaa kanaan ilaallu A/B plus seera ka barbaade haa ta'u A/B plus C/D yoo jenneen jalqaba irratti maal gochuu qabna jedha. Koomanii yoo jalli beesiin isaanii wal fakkaate koomanii ni fudhanna. Koomanii tokko fudhannee maal goona jara gubbaa walitti eda'uu jechuudha. A plus C jennaan salphamatti. Okay, koomanii yoo garagara ta'e hoo kana yoo garagara ta'e lamaanuu ni fudhanna jechuudha. B D fudhanna jechuudha. Kanaafuu denominaatorii isaanii keessa B fi D fudhannee B times D kana yoo hirru maal ta'a B ta'a jechuudha. B times C jennaan jechuudha. Kanaafuu BC plus jennaan isa kana fuunee isa kana yoo ka hirru taate D ta'a jechuudha. D times A jechuun AD jennaan kana jechuudha. Haalli salphaan ittiin edaanu kana jechuudha. Hir'isuu gaaf ta'ellee mallattoo qofa asitti jijjiiruu qofa jechuudha. Adeemsi isaa tokkichuma mallattoo qofa jijjiiruudha. Asittis mallattoo qofa jijjiiruudha. Adeemsi isaanii tokko jechuu hir'isuus gaafa ta'e. Okay, baay'isuu fi eda'ullee isin agarsiisa. Okay, baay'isuullee yoo ka ta'u taate baay'isuun immoo seerri baay'isuu kan jalaa kan gubbaatiin baay'ista jechuudha. Kanaafuu yoo kanaan baay'istu AC dhuma dhufa. Kan jalaa immoo B times B jechuun B square dhufa jechuudha. Kana yoo baay'istu immoo AC dhufa. Kan jalaa hoo BD dhufa jechuudha. Baay'isuu irratti haala kana hiruu irratti hoo. Okay, gaafa hiruu ta'e salphamatti inni jalqabaa hin jijjiiramu isa lammaffaa jijjiirra jechuudha. A/B isa jalqabaa jennee times isa kana denominaatorii gara numeratoriitti jijjiirra jechuudha. B/C jennaan. Kazaan waliin baay'isuu jechuudha. Bakka dhumatee jira. AB/BC jechuudha. BC kanaafuu asitti B'dhaan ni baldi maaltu nuu dhufe salphamatti wanta asirraa arganne salphamatti maali A/C arganne jechuudha. Deebiin isaa A/C ta'e jechaadha. Okay, isa kana hoo isa kanallee hojjannallee kana yoo hirru C/D times jennaan B/what A jennaan. Kanaafuu direct waliin baay'isna jechuudha. BC over maal jennaan AD jennaan jechuudha. Kana dhufa jechuudha. Haala kanaan opereeshinii salphamatti gugurdallee kana haala kanatti deebisneetiin hojjanna. Okay, jalqaba irratti isa kana yoo laalle kana walitti eda'e jedha. Kana walitti yoo operate goon taate jalqaba koomanii isaanii fudhanna jechuudha. Akkuma dura jenne koomanii 2x plus 3 waan ta'eef koomanii fudhanna. Kana walitti eda'u jechuudha. 5x plus 3x jechuun 8x dha. Plus 2 xumurree jirra jechuudha. Hima kan hir'isullee yoo ka ta'u taate walirraa hir'isuu qofa jechuudha. Kanarraa hir'isuu qofa jechuudha. Kanaan baay'istee gaaf kana maal nu ta'e hir'isuu gaaf ta'e 2x plus 2 over what 2x plus 3 ta'e jechuudha. Gaafii barbaadan isin yaa kennanii siistama kanaan salphamatti hojjetuun ni danda'ama. Kanaafuu of amansiisaa jechuu haala kanaan. Okay, baay'isuu irratti hoo direct waliin baay'isna jechuudha. 3 times 3 jechuun maal ta'a 15 x square ta'a. So isa kana yoo baay'isne meeqa ta'a 6 x ta'a jechaadha. Over jennaan jala waliin baay'isna kanaan baay'isna jalqaba 4 x square itti aansinee isa kanaan gaafa baay'isnu plus 6x itti aansinee isa kana yoo baay'isnu plus 6x isa kana eeguu baay'isnu meeqa dhufa plus 9 ta'a jechuudha. So kana dhufa jechuudha. Akka walii galaatitti kana walitti edaanii kaa'u jechuudha. 15 x square plus 6x over what over 4x square plus 12x plus 9 dhufa jechuudha. Yoo hiruus ta'es maal goona direction isa kana hiruu gaafa goonu salphamatti arganna isallee.
mallattoo jijjiirree jirra. Okay, 5x plus 2 jennaan jechuu over 2x plus 3 haala kanaan kenneerra times jennaan 2x plus 3 over 3x dha jechuudha. Okay, kanaafu tunii fi tuni wal fakkaatti waan ta'eef wal balleessitii kanaafu salphumatti 5x plus 2 over 3x dha. Amma himni kun salphumatti yoo hirru isa kana dhufe jecha. Hayyee hunda isaatu siistama salphaa kanaan hubannee jirra. Maal nurraa eeggamaree direct exercise itti seenu. Rational expression obeys the same rule jedha. Rational expression hundu addition, subtraction, multiplication, division illee maal wal fakkaatu rule wal fakkaatu qabu jedha. Rule wal fakkaatu qabu. Rule kanallee haala gadii kanaan ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Isa kanallee kun haala kanaan kam keessaa fudhannee x plus 1 fudhannee ka walii eda'u jechuudha. Ka gubbaa walii eda'u fakkeenyaaf isa kana yoo walii ka edaanu ta'e 5 fi minus 5 wal balleessitii kanaafu 2x ta'a jechuudha. Salphaadha uma tokko nama hin rakkisu jechuun hedduu salphaa waan ta'eef isa kanallee irra hin turru jechuudha. Isa kanallee yoo hir'isuu taate maal goona hir'isuma tana irra raabsina jechuudha. Hir'isuu tana gaafa irra raabsine minus 6 dhufa jechuudha. Kanaafu minasiin asii tun immoo plus gootii kanaafu 3x minus 9 dhufa jechuudha. Jalli isaa gubbaan isaa jalli isaa immoo haaluma dura jiruun dhufa kunoo asirra laaluu dandeessu jechuudha. Doomeenii isaa adda baasuudha wanti guddaa wanni jiru akka 0 ta'an doomeenii isaa adda baasuudha wanti haaraan hin jiru. Asirrallee kunillee haaluma saniin isa kanallee hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Jalli koomaniidha waan ta'eef jala ni fudhanna kana irra raabsina jechuudha. Minus 7 dha. Kanaafu meeqa dhufa minasiidha. Kanaafu a dha jechuudha. Kana minus sunillee minus irra waan raabsiftu a minus 6 a plus 6 dhufa jechuudha. A plus 6 over a plus 4 dhufa jechuudha. Sunuma kunooti haala kanaan laaluu dandeessan jechuudha. Hundi isaaniitu waan baay'ee salphaa ta'aniif hedduu wanti nama rakkisu hin jiru jechuudha. Asirra hedduu wanti nama tursiisus hin jiru. Isa kanallee kunoo haala kanaan laaluu dandeettan jechuudha. Isa kana walirraa hir'isa. Jalli isaa wal fakkaata. Eega jalli isaa wal fakkaate a square minus 1 minus 8 jechuudha. Kana jechuun 9 jechuudha. A square minus 9 over jalli immoo akkuma beekamu kunoo isa kana jechuudha. Jalli akkuma jirutti jira jechuudha. Baay'ee salphaadha waan ta'eef jalli isaa koomanii waan ta'eef hedduu nama rakkisu jechuudha. Hundi isaaniitu namatti tolanii. Kaniin biraa kaniin ilaallu exercise jechuudha. Exercise warra kanaati. Exercise isaaniillee homaa nama rakkisu jechuudha. Amma kuni direct ni fudhatta erga fudhattee booddee maal goota walii eda'uu qofa jechuudha. Wanti baan jiru kanaafi kana amma kuni maayinasiidha kun pilaasii ta'a jechuudha. Gaafsan inni kun maayinasii ta'a. Kanaafu minus x inni sun pilaasii waan ta'u minus x plus 2 over ajala x square plus 5 jechaadha. 5x jechaadha. Homaa nama rakkisu hin cinqamina. Hedduu isaanii salphaadha. Wanti addaa tokko hin jiru jechuudha. Maayinasii yoo taate guutuu isaatirra raabsudha. Amma kunillee jala 5x ni fudhatta. 5x erga fudhattee booddee gubbaa tuni minus 2 tuni irrumaa hir'atti x plus 10 mataati jechuudha. Kuni homaa hedduu salphaa waan ta'aniif exercise illee isin rakkisu jedhee yaada. Kunis jalli isaa koomaniidha. Gaaf kana tuni maayinasii taati. Maayinasiin kuni 11 gaafa irraa hir'isu 8 taati jechaadha. Sorry 7 taati. Asitti isheen tuni ishee tana hojjetaa jira. Jalli wal fakkaata waan ta'eef tun maayinasii waan taatu 11 hir'isuu 7 hir'isuu 4 jechuun 7 jechuudha. Inni 7 waan taateef kanaafu 6 hir'isuu 4 jechuun immoo 2y plus 7 jecha 2y plus 7 over isa kana jechuudha. Okay, kana fakkaata waa'een additionii. Karaa ibaatiin immoo LCM fudhatteetiin hojjetuu dandeessa jechuudha. Haala gadii kana yoo differensiin jiraate akkuma jalqaba isaa irratti isin agarsiise kaasaan eliminate waliin gochuu dandeessa jechuudha. Baay'ee salphaadha exercise wanta kana sirriitti hubattaniitiin yoo jettan ni hojjettu jechuudha.
Kanin biraa immoo isa kanallee hojjetu identikaalii warra hin taane illee hawaaxaa isaanii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf isa ishee kana yoo fudhanne fakkeenyaaf ishee kana hawaaxaa isan kanneen yoo akka fudhannu ta'e. Okay, gaafii si haa ilaallume. Gaafii kana salphumatti akkamitti hojjenna kan jedhuudhaaf jalqaba irratti maali hawaaxaa isaanii as jala takka jira jechuudha. Hawaaxaa isaanii haa fudhannu. As jala takka hogguu jirtu waan jirtuuf u plus 1 jennaani isa kana hirra jechuudha. Gaaf kana kanaan baay'isna u plus 1 times u plus 1 dha jechuudha. Kana yoo hirru plus 1 dha. Kanaafuu isa kana waliin baay'isuudha jechuudha. Akka walii galaatitti isa kana gaaf waliin baay'isnu u square plus u plus u plus what 1 jecha. Kanaafuu over u dha. So u plus 1 dha. Okay, so asirra maani u square plus what 2u plus 1 over u plus 1 jechuu yoo walitti damu isa kana dhufa jechuudha. Hawaaxaa isaa fudhannee isa kana hiruudha. Isa kana siin isa d b'n immoo 2 over a square tun a dha jechuudha. 2 over a square plus jettaani 3 over ab 4 over b jettaan. Okay, jalqaba irratti hawaaxaan isa kanneen maali a square b square jechuudha. A square b square jechuudha. A square yoo isa kana hirru meel dhufa b square dhufa. Kanaafuu 2 b square jechuu gaaf kana hirru kana hirree ittiin baay'isna minus jennaan. A square plus b square kana yoo hirru maal ta'a a b ta'a jechuudha. Kanaafuu 3 a b dhufa jechaadha. Plus jennaan a square plus b square isa kana gaafa hirru b dha yoo hirru maal ta'a a square ta'a. Kanaafuu 4 a square ta'a jechuudha. Himni keenya akka walii galaatitti faayinaal aanseriin keenya isa kana jechuudha. Baay'ee salphaadha, hin qabina. Gaafii echiidha. Echinoo maalii jettu echilleen baay'ee salphaadha. Echilleen isuma kana fakkaatti. Jalqaba irratti hawaaxaa isaaniif argachuudhaaf isa kana mee hadiinu. Isa kana gaaf diinu 3 koomanii ni fudhanna z plus jennaan plus 4 jechuudha. Isa kana jechuun 3z plus 4. Kanaafuu z plus 4 kenna lamaaniifuu koomanii. Kanaafuu z kamtu koomaniire hawaaxaan isaa z plus 4 jechuudha. Z plus 4 isa kana jechuudha. Akka walii galaatitti z plus 4 3 hawaaxaan isaa z plus 4 jechuudha. Ni hiramaaf waan ta'eef kana gaafa hirru maal dhufa 3 dhufa jechuudha. Kanaafuu isa kana z plus 4 gaafa hirru 3 times 6 dhufa jechuudha. So plus jennaan isa kana gaafa hirru immoo uma takka hin dhufu. Kanaafuu 2 dhuma dhufa. Haala kanaan salphumatti maal argannee jirra? Kana jechuun 18 da'uu 2 jechuudha. Kanaafuu 20 ta'a jechuudha. 18 da'uu 2 z 3 z plus 4 arganna jechuudha. So maal arganne salphumatti kana jechuun 20 3 z plus 4 dha jechuudha. Maaliin kenna daamni isaanii kenna isa kana arganna jechuudha. Kun baay'ee fixinatii dabaluudhaaf waan asirratti qabuuf jecha dirqama isinii faxxanee dhiifama naa godhaati. Gaafileen dhuunfaatu waan hin jirre paartiin kun hedduu salphaa waan ta'eef ispiidii kan itti aanu immoo baay'isuudha jechuudha. Multiplication of rational function. Multiplication illee akkuma siistama isinii hime saniini jechuudha. Homaa garaagarummaan qabu yeroo maali q of x r of x s of x fi q of x asitti maal differ from 0 ta'uu qaban jechuudha. Kanaafuu differ from 0 ta'uun dirqama waan ta'eef siistamni hedduu salphaan ni jira waan ta'eef isa kana irratti illee egzaampilii kanneen sirriitti ilaalati exersaayisii keessaa gaafii takka lama fudhadheetiniin isinii hojjedha jechuudha. Okay, mee gaafii exersaayisii keessaa isinii haa fudhadhu gaafii takka baay'isuu keessaa. Okay, exersaayisii 2.4 irraa gaafii tokkoffaa keessaa gaafii lammaffaa keessaa gaafii tokko baay'ee salphaatti ifa haala ta'een isiniif agarsiisa. Nafaana bu'aa kuno 3x cube minus 27 over x square minus 9 jira times x plus 3 over x square plus 3x plus 9 jira. Jalqaba ishee kana diiguudha. Ishee kana jalqaba gaaf diinu maal dura waliin hojjenne irra jechuudha. Ishee kana diiguuf jechuun maal goona
x plus 3 dha irra jechuudha. X plus 3 dha oguu hirru jalqaba irratti x cube minus 27 jechuu jalqaba irratti gaafa hirru x square ta'a. X cube minus x square ta'a gaafa 3 x square ta'a gaaf kana minus idhani baay'isna eda'uu taati. Kana jechuun 3x square what minus 27 taati jechuudha. Gaaf kana maal jenna 3x jennaan. Gaaf kana 3x kana gaafa irru gaafa kanaan baay'isnu 3x square minus 9x taati jechuudha. Kanaafuu kana walirraa yoo hir'isnu plus 9x qofatu hafa jechuudha. 9x minus 27 dha. 9x maal taatire 9 taati jechuudha. Kanaafuu 9x minus 27 jechuun kun wal balleessaa isa kana ta'a jechuudha. Furmaanni keenya isa kana ta'ee jira. Okay, isa kana jechuun maal jechuudha? Kuno kana waliin baay'isne isa kana fuduu jechuudha. Bu'aan keenya isa kana x plus 3 dangaaf baay'isnu isa kana jechuun isa gubbaa 27 jechuun isa kana jechuudha. Okay, isa ishii 27 san ishee kana jijjiirremi maaree salphaadha. Okay, wanti hunduu xumuramee jira jechuudha. Amma asirra isheen 27 kana erga taate isheen jalaa hoo maal taati? Isheen jalaa maal taati jechuun isheen jalaa square waan taateef x square jechuun bifa a square plus b square a square minus b square osoo inni a plus b a minus b akkuma jenne isiin kunillee tana jechuun 3 square jechuudha. So 3x x plus 3x minus 3 taati jechuudha. Isheen tunis times jennaan. Okay, ishee tana amma ishee gamanaa tana jechuun over x plus 3 over jennaani. Ishee kana akkuma jirutti barreessan 9 x square plus 3x plus 9 jechaadha. Okay, as keessa isheen tunii fi isheen tu wal balleessite asirratti hoo isheen tunii fi isheen tu wal balleessite maaltu hafe? Ashii tana qofa hafe jechaadha. As keessatti ishee tana qofatu hafe. Isheen sun maali? X plus 3 tu hafe jechaa achitti as keessatti jechuun tun tana balleessiteerti, tun tana balleessitee jirti. Jala irratti hoo tanatu hafe jechuun x minus 3 tu hafe jechaadha. Kana jechuun faayinaal anseriin keenya haala kanaan baay'atee argama jechuudha. Yoo baay'isnu isa kana fakkaata. Okay, kan itti aanullee haaluma kanaan hojjannamee gaafii lammaffaa ilaallu hiruu. Okay, ka hiruu kanallee ilaallu jalqaba isuma jalqabaa kana simplify goonu. Isa jalqabaa kana simplify gaaf goonu baay'atee ka afur dhufu eda'amee baay'atee kan afur negatiiv afur dhufu eda'amee kan sadii dhufu negatiiv sadii dhufu. Kana jechuun minus 4 fi plus 1 jechuu. Kanaafuu 2x square minus 4x plus x minus 2 jechaadha. Okay, kana iddoo lamatti qoonna. Iddoo lamatti gaaf qoonnu kana jechuun iddoo lamatti gaaf qoonnu salphumatti kana jechuun keessa koomanii 2x qabna jechuudha. X minus 2 dha. Asitti illee maal qabna? Plus jenneeni x minus 2 qabna jechuudha. X minus 2 qabna. So x minus 2 ergasii qabaanne kana jechuun 2x minus 2x plus 1 x minus 2 dha. Argannee jirra jechuudha. Gubbaa salphumatti simplify godhannee jirra. Isa gubbaa jechuun x plus 2x plus 1 times x minus 2 dha kan gubbaa. Okay, kan jalaa hoo simplify godhannu kana jechuun asiin kana waan square jechuudha. So maarree x plus 1 x minus 1 jechuu kan jalaa. Isa gamanaa kana hoo isa gamanaa kana directionii akkuma a over b hiruu c over d yoo ka jennu taate a over b times d over c akka jennuuti jechaadha. Kanaafuu sistema kanaan fayyadamna waan ta'eef isa jalaa isa gubbaa goona jechuudha. Okay, isa kanallee mee ka jalaa ka gubbaa simplify goonu. Mee ka gubbaa gaaf simplify goonu baay'atee ka afur dhufu eda'amee ka 5 dhufu baay'atee afur eda'amee 5 ka dhufu maali? Factory afurii kana jechuun factory baay'atee jechuun 4 fi 1 jechuun x 4 fi 1 yoo eda'amu yoo baay'atu afur dhufa, yoo eda'amu meeqa dhufa? 5 dhufa jechuudha. Kanaafuu isiin kun jara jalaatti itti barraa'uu qabdi waan taateef okay, 2x square plus 4x plus x
plus 2 jennaan jechaadha. Kanaafuu adda qoqqoodna jechuudha lama lamatti. Kana keessaa kuni 2x qabna jechuudha. Koomanii x plus 2dha. As keessaanis immoo kana keessaa mee qabna x plus 2dha jechuudha. Plus x plus 2dha. Okay. Gaaf kana maal goona 2x plus 1 x plus 2dha. 2x plus 1 plus x plus 2dha. Okay, asirraa kaanee isa kana gara jalaatitti arganna jechuudha. Okay, ishee kanallee simplify goonu. Ishee kana gaaf simplify goonu maal goona? Ishee kana ennaa simplify goonu baay'atee negatiiva lama ka dhufu eda'amee tokko ka dhufu. Kana jechuun immoo 2 fi 1 jechuudha. 2 fi 1 jechuudha. Lama eda'uu tokko 2 minus 1 kana yoo walitti eda'anu 1 dhufa, yoo waliin baay'atu negative 2 dhufa. Kanaafuu x square plus 2x minus 1 minus 2 iddoo lama qoonnaa akkuma jenne x koomanii ni qabna, x plus 2 qabna asirra immoo kana jechuun minus x jenneen irra minus jenneeni x plus 2 qabna jechuu asirrallee. Kanaafuu maal goone x minus 1 x minus 1 x plus 2 qabna jechuu. X minus 1 times x plus 2 dha jechuudha. Okay. Amma maal goona ishee kanaaf x minus 1 x minus 1 x plus 2 dha arganne jechaadha. Okay, kan jalaa kana ishee kana gara gubbaatti barreessina. Kanaafuu ishee kana hogguu gara gubbaatti barreessinu x times jennaan jechaadha. X minus 1 x plus 2 ishee jalaa kana immoo jalumatti barreessina jechuudha. Ishee gubbaa kana jalatti barreessina waan direction jiru x plus 2 ishee kana jechuudha. Ishee kana ka furreetiin hin jiru plus 1 x 2x plus 1 times what x plus 2 dha. Okay, asirraa amma simplify ka ta'u simplify gochuudha kan irraa eegamu jechuudha. Okay, kun xumurree jirra. X plus 2 asirraa ni qabna jechuudha. X plus 2 kanaafuu isheen tunii fi isheen tun wal balleessitee jirti. Okay, maaltu noofe x plus 2 x plus 2 dhan balleessinaa. X minus 1 x minus 1 balleessinaa. X minus 2 tofa jechuudha. X minus 2 over x plus 1 tofa jechuudha. Final answer kenna isa kana nuu dhufa jechuudha. Okay, safarri kun waan hedduu salphaa ta'eef fixinati illee dabalee jira ni beekaa. Kana immoo gaafii isin dhibee ta'ee as keessaa isin dhibee gara telegiraamiitiin na ergitanii isin hojjedha. Koomentii irratti barreessuu dandeettanii, telegiraamiin na erguu dandeettanii, gaafii barbaadan gaafachuu dandeettan isiniif hojjedha. Har'aaf nu gahaa. Baay baay. Laayik gochuun moo hin irraanfatina.